hirmaattota ayyaana kanatti hirmaatan hundinuu baga nagaan dhuftan anaa dhufu jechuun barbaada. Ayyaanni rivaayinii adii akka addunyaatti marsaa 32ffaa akka biyya keenyaatti marsaa 18ffaa kan kabajamu yoo ta'u kunis miidhaa koorniyaa bu'uureeffate dubartootaa fi daa'imman irratti qaqqabamaa jiru rakkoo hammaataa akka ta'e biiroon dhimma dubartii fi daa'immanii Oromiyaa hubatee sagantaa fi imaamota adda addaa bocee gocha kana dhabamsiisuudhaaf sosocho'aa jira. Dubartummaa, 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 dubartummaa.